Tunni Musliimaa Aksuum hijaaba uffatanii akka barataniif murtoo manni murtii aanaa Aksuum dabarse manni murtii godinichaa raggaasisuun dhagahameetiin jira. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduu biyya alaatiin Iraanii fi Ameerikaan walitti dhufeenya isaanii haaromsuudhaaf walii galuu fi akkasumas dhimma Nikularaa irratti waliin mari'achuudhaaf haasa'uudhaaf karoora qabachuu isaaniitiinis kan biraa qabanneeti kan nuti jirru. Biyyattiin Afrikaa Zimbabwee keessatti wanta ta'e ni jira. Isas isin biraan kan gennu ta'a. Hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Oduu ammee pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay kan turan obbo Geetaachoo Raddaa aangoon biraa kennameef. Obbo Geetaachoo Raddaa ministeera gorsaa dhimmoota baha Afrikaa ministeera muummee ta'uudhaan muudamaniitiin jiru. Haaluma kanaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad guyyaa har'aa kana pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan turanii fi dhiheenya kana aangoo isaanii Jeneraal Taaddasaa Birruutiif kan dabarsanii kennan obbo Geetaachoo Raddaa ministeera gorsa dhimmoota biyyoota Afrikaa taasisuudhaan muuduu isaanii dhagahameetiin jira. Kunis yeroodhaaf kan daangeffamu biyyoota baha Afrikaatti ta'us ibsa kana keessatti eerameera. Barattoonni Musliimaa Aksuum hijaaba uffatanii akka barataniif murtoo mana murtii aanaa Aksuum dabarsee manni murtii godinichaa raggaasiseera. Naannoo Tigraayitti manni murtii aanaa Aksuum qajeelfama manneen barnootaa magaalattii barattoonni Musliimaa hijaaba akka hin uffanne dabarsan dhorkuudhaan murtee dabarsee manni murtii godinicha giddu galeessaa raggaasiseera. Manni murtii aanaa magaalaa Aksuum murtii amajjii 18 bara 2025 dabarseen ajajni bulchiinsa manneen barnootaa magaalattii 5 dabarsan galmeen kun hanga furmaata argatutti yookaan ajajni biraa hanga kennamutti yeroo fugguramee akka turu ajajuun isaan yaadatama. Manni murtii murtoon bulchiinsaa kun yoo hin ogguramne barattoota Musliimaa irratti sarbama namoomaa fi xiinsammuu duubatti hin deebine kan fidu waan ta'eef murtiin bulchiinsaa himatamtoonni manneen barnootaa kanneen hanga bu'uura labsii naamusaa federaalaatiin furmaata argatutti hojii irra akka hin oolle ogguramee akka turu jedhee ture. Haaluma kanaan manni murtii godina giddugaleessaa naannichaa murtee uggura manni murtii aanaa Aksuum dabarse akka ragga'uu ajaja dabarsuu isaa manneen maree dhimmoota islaamummaa naannoo Tigraay eebla 8 ibsa baaseen beeksiseera. Haa ta'u malee uggurri manni murtii aanaa Aksuum dabarse kun hanga ammaatti manneen barnootaa kanaan hojii irra akka hin oollee fi barattoonni gara barnootaatti akka hin deebine odeeffannoo manni maree dhimmoota islaamummaa naannoo Tigraay nu qaqqabeera jedheen agarsiiseera. Manni marichaa ibsa fuula feesbuukii isaa irratti qoodeen manni murtii kan godinichaa kan dabarse hojiirra ooluu fi ooluu dhiisuu isaanii ilaalla jechuunis dhagahameera. Dhimmoota manni murtii godina giddugaleessaa murtii itti dabarse keessaa manni maree dhimmoota islaamummaa naannichaa himata kana mana murtii ol aanaa dhimmichi ilaallatutti nan geessa waan jedheef manni murtii aanaa Aksuum adabbii birrii 12,500 dabarsuu kan ilaallatu ture. Manni murtii godina giddugaleessaa murtii laateen adabbii mana murtii aanaatiin darbe kan hin malle jechuudhaan kufaa kan taasise mallaqni kun mana marichaatiif akka deebi'u ajajeera. Barattoonni kutaa 12ffaa magaalattii keessatti argaman bulchiinsi manneen barnootaa hijaaba akka ofirraa baasan ajajuu hordofee qormaata biyyaalessaatiif guyyaa galmee onlaayinii jala darbuu gabaasuudhaan ni yaadatama. Dabalataan dhoorkaa hijaabaa manneen barnootaa Aksuum keessatti argaman dabarsan mormuudhaaf namoonni kumaatamaan lakkaawwaman daandiiwwan magaalaa gurguddoo naannichaa Maqalee fi Addagiraat dabalatee magaalota biroo irratti hiriira geggeessuun isaanis ni yaadatama. ONLF dura taa'aa eeggataa hiriira muudee murnichi paarticha biraa sochii nama mootummaa kan deeggare jechuudhaan balaaleffateera. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden ONLF gochoota tokkummaa addichaa balaadhaaf saaxila jedhe eeruudhaan dura taa'aa paartichaa Abrahaam Mahadii aangoo irraa kaasuu isaa beeksisuu miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Murteen kun kan darbe walgahii idilee koree giddugaleessaa paartichi yeroo ammaa gaggeessaa jiru irratti akka ta'es ibsameera. Paartichi Abrahaam Mahadii bara 2018 waamicha nagahaa fudhatee gara Itoophiyaatti erga deebi'ee as qabsoo karaa nagahaa gaggeessuudhaaf waadaa ummataaf gale hojii irra akka hin oolle hojjechaa tureera jechuudhaanis himateera. Sochiin Abrahaam kun tokkummaa dhaabbatichaa balaadhaaf kan saaxiluu fi waadaa qabsoo nagahaa gaggeessuudhaaf galame kan faallessuudha jechuunis kaahaniiru. Walgahii kanaan Abdul Karim Sheikh Musee yookaan Qalbii Daagaa nama jedhamu dura taa'aa eeggataa addichaa gochuudhaan muuduu isaa gabaasichi addeesseera. Miidiyaan mootummaa faanaan akka gabaasetti dura taa'aan eeggataa ta'uudhaan filataman Abdul Karim hanga dura taa'aa yaa'ii waliigalaatiin filatamutti gahee kanaan ni tajaajilu jechuudhaanis ifa ta'eera. Tarkaanfiin kun garuu murna ONLF kan biraan fudhatamaa deebi'ee jira kan ta'ee fi murni kun ibsa baaseen walgahii Jijjigaatti geggeeffamee taatee seeraan alaa fi sobaa jechuudhaan ammoo kuffiseera.
walgahiin kun paartii badhaadhinaa biyya bulchaa jiruun kan qophaa'ee fi bulchiinsa naannoo Sumaaleetiin kan mijeeffame ta'uu fi kaayyoon isaas amantoota sirnichaa muuduudhaaf kan ta'e jechuudhaanis dubbateera. Ibsichi itti dabaluudhaan aangawaan naannichaa dhiibbaa kallattiin paartii biyya bulchaa jiru jalatti guyyoota darban keessa maallaqa guddaa baasuudhaan namoota dhuunfaa miseensota koree giddugaleessaa ONLF fakkeessanii bobbaasuudhaan walgahii sobaa seera qabeessa fakkeessuu yaalaniiru jechuunis himateera. Sochiin kun tarkaanfiin abdii kutannaati kan jedhe murnichi addichaa kun walgahii seera qabeessaa koree giddugaleessaa ONLF kan caamsaa 20 bara 2025tti beellamame dursee fashaleessuu fi danquudhaaf kan yaadame ta'us waakkateera. Walgahii jijjigaatti geggeeffame kanarratti qondaaltonni boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa taajjabdoota ta'anii hirmaachuu fi kan eere yommuu ta'u murni kun isaan argaman isaanii sagantichi gochi kun mootummaan kan deeggaramee fi amanamummaa filannoo fayyadamuudhaan dhaabbilee itti gaafatamummaan kennameefiin kan deeggarame ta'uu isaatiif ragaa hanga ammaatti arganne keessaa kana jechuun kaaheera. Taatiin kun mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo ABO dabalatee paartileen mormitootaa biyya keessatti hooggantoota fakkaatoo yookaan kan wal fakkaatoo paaralaaliidhaan ta'uuf yaalii taasisaa ture waliin kan wal fakkaatu jechuudhaan mootummaa biyya bulchaa jirutti quba qabeera. Kana malees miseensonni koree giddugaleessaa tokko tokko walgahii kanarratti akka hin argamne eeruudhaan mootummaan adeemsa keessoo dhaabbatichaa fi qaboo yaa'ii walgahii kanaa gufachiisaa jira jechuudhaan yoo himatu murni kun itti dabaluudhaan namoonni dhuunfaa kunneen ifatti paarticha irraa gadhiisanii paartii badhaadhinaa kan makamanii fi hojjettoota tajaajila nageenyaa ta'uu isaanii ragaan ifa ta'e arganneerra jedhan. Itti dabaluudhaan ammoo seera filannoo Itoophiyaa hojjettoonni damee nageenya paartii keessaa akka hin galle kan ifa godhuufi kun ta'us boordiin filannoo namoonni kun argamuu qabu jechuudhaan adeemsa keessa ONLF seeraan ala taasisuudhaaf fayyadameera jechuun dubbateera. Gochoonni kun siyaasaa dhaaba keessoo bira darbee ONLF akka humna siyaasaa seera qabeessaa ta'etti diiguudhaaf tattaaffiin itti fufiinsaa qabu agarsiisa jechuunis komateera. Gareen kun walgahii jijjigaatti geggeeffame waliigaltee nagahaa bara 2018 dhaabbatichii fi mootummaan federaalaa gidduutti taasifame kan cabsu akka ta'e akeekkachiiseera. Dabalataan maqaan paartichaa hooggansa sobaa raggaasisuudhaaf sochii godhamu kamiyyuu waliigaltee kana cabsuun akka hin hojjanne taasiseera jechuudhaan himateera. Zimbaabuween qonnaan bultoota adii lafti jalaa fudhatameef yeroo duraatiif beenyaa kaffaluu jalqabde. Mootummaan Zimbaabuwee qonnaan bultoota warra adii waggaa 20 dura imaammata mootummaan baasee lafti isaanii jalaa fudhatamee tureef beenyaa doolaara miiliyoona 3 marsaa duraatiin kaffaluu beeksifteerti. Mootummaan beenyaa kana kaffaluudhaaf kan dirqame waliigaltee bara 2020tti qotee bultoota adii lammii biyyattii ta'an waliin galame irratti hundaa'uun jechuun gabaasni yoo eeru. Haa ta'u malee dhiheenya kana xiinxaltoonni kaasaa akka jiranitti qaraxa Tiraampii kaahuun wal qabatee mootummaan Zimbaabuwee jalqaba biyyoota 60 addunyaa keessaa kan harka kennate ta'uunis ifa ta'eetiin jira. Akka waliigaltee saniitti mootummaan biyyattii lafa qonnaan bultoota warra adii jalaa fudhateef beenyaa waliigalaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 3.5 kaffalama jechuudhaanis gabaasni kun eeree jira. Bara faranjoota 2000 hanga 2001 gidduu qonnaan bultoonni adiin 10,000 lakkaa'aman lafti qabatanii kan turan humnaan jalaa fudhatameetiin jira. Sababni qonnaan bultoonni warra adii lafti jalaa saamame ammoo bara kolonii garas deemanii lafa warra gurraachaa achi jiraatu saamaniiru ilaalcha jechuu yoo ta'u, sababa kanaanis biyyattiin warra lixaa waliin haala gaarii keessa baatee turteerti. Yeroo sanitti aangoo irra kan turan Roobert Mugaabeen gocha kana kan raawwatan ta'uunis himameetiin jira. Kaffaltiin beenyaa kun roobii ifa kan godhame yommuu ta'u kaffaltii jalqabaa qonnaan bultoota 378 ta'antu argata jedhan. Lakkoofsi waliigalaa qonnaan bultoota beenyaan kaffalamuufii jiru 740 akka ta'es gabaasni kun eeree jira. Mallaqni amma kenname kun beenyaa marsaa duraatiif qabame doolaara Ameerikaa miiliyoona 311 keessaa dhibbantaa tokko qofa akka ta'es gabaasni dabaleera. Ministeerri maallaqaa biyyattii Miituulii Nikuub namni jedhamu diinagdee Zimbaabuwee irratti haaromsa godhamaa jiru wal qabatee wanti waadaa galle tokko idaanurra jiru kaffaluudha qonnaan bultoota bara haaromsa imaammata lafti isaanii jalaa fudhatame beenyaa isaanii kaffaluudha jechuunis kaaheera. Bakka buutota qonnaan bultoota adii keessaa tokko kan ta'e Haarii Orpaandes yaada isaa kan kenne yommuu ta'u qonnaan bultoonni duraan waliigaltichi hin mallatteessine amma mallattee dhuunsuudhaaf fedha isaanii bifa haarawaan argisiisaa akka jiranis kaaheera. Qonnaan bultoonni hedduun waliigaltee kana kan hin mallatteessine hamma lafa isaanii beenyichi waan hin deebineef jechuudhaan kaahaa jira.
Mootummaan ammoo beenyaan kan kaffalu lafa qonnaan bultootaa jalaa fudhatamee mataa isaaf osoo hin taane fooyya'insa dhimma kanaan wal qabatee fudhatameedha jechuun ni kaahama. Sababni isaa ammoo lafichi durumaanuu koloneeffattootaan kan qabamee fi kan fudhatame akka ta'e yoo himamu Zimbaabuween bara 1980 walabummaa ishee gonfatte. Sana dura olaantummaa warra adii lakkoofsaan xiqqaa ta'an jala kan turte yommuu ta'u wayita sana lafti gabbataan biyyattii harki caalaan qonnaan bultoota warra adii 4,000 hin caalle harka akka tures dubbatama. Riiformiin lafaa mootummaan biyyattii hojiirra oolchee lafa kana qonnaan bultoota gurraachaatii qooduu ture. Bara faranjoota 2000tti pirezidaantii yeroo sanii Rooberti Mugaabeen duula lafaa warra adii to'achuu humnoota mootummaa uummata kanaaf qophaa'e waliin raawwate deeggaranii turan. Gochi sunis sadarkaa idil-addunyaatti dheekkamsa guddaa irratti kaasee ture. Mugaabeen aangoo gadhiisuu isaanii booda bara 2017tti pirezidaantii Emerson Mnangagwa dhimma kana irratti mootummoota lixaa waliin hojjechuudhaaf waadaa haaromse. Sana dura ammoo dhimmi riiformii lafaatti deebi'uun hin jiru jechuudhaan beenyaa kaffaluun dhimmichaaf furmaata akka fidu dubbatee ture. Biyyi kibba Afrikaa kun sababa kanatti sirna faayinaansii addunyaa keessa moggaafamtii turtiirti. Iraanii fi Ameerikaan wal doorsisa irraa gara mariitti seenuuf jedhamee karoorfameera. Doonaald Tiraamp nama ariifataadha yoo jedhamu ji'a muraasa aangoo irra turetti Gaazaa fi Yukreenitti nagaa buusuudhaaf yaalus osoo hin milkaa'in hafeera. Hidhattoota Huutii Yaman jiranitti ammoo irra deddeebiidhaan kan waraanaa jirudha. Tiraamp bara pirezidaantummaa isaa jalqabarraa kaasee waa'een Iraan ajandaa hin cufamin jechuun hafeera. Iraan gama isheetiin boombii niikuleeraa oomishuudhaaf tasumaa fedhii akka hin qabne irra deddeebiidhaan addunyaaf kan ibsitudha. Biyyoonni kaan ammoo biyyi Rippaabilika Islaamaa kun yoo xiqqaate dandeettii boombii niikuleeraa oomishuu danda'uu qabaachuu akka barbaadduu fi kun ammoo baha giddu galeessaa keessatti dorgommii oomisha meeshaa waraanaa hammeessa jechuunis kaahaniiru. Bara 2015 yeroo bulchiinsa Obaamaa Iraan gabbisa niikuleeraa akka xiqqeessituuf to'annoo banaa akka gootu biyyoota Ameerikaa dabalatee biyyoota akka UK, Faransaay, Jarman, Raashaa, Chaayinaa fa'a waliin waliigaltee jooyinti kan jedhamu mallatteessitee turte. Akka waliigaltichaatti Iraan gabbisa anniisaa niikuleeraa xiqqeessuu fedhii meeshaa waraanaa niikuleeraa oomishuu akka hin qabne mirkaneessu yoo ta'u, bakka isaa ammoo qoqqobbiin diinagdee akka irraa ka'u kan godhudha. Garuu Doonaald Tiraamp bara 2018 Ameerikaa waliigalticha keessaa akka baatu godhe. Sababbiin dhiheessee ture ammoo Iraan qaamolee hidhatan kanneen akka Hamaasii fi Hezbollaa fa'aa hidhachiistii fi ni deeggarti jechuudhaan yeroo sanitti yaada dhiheessee turuun isaa ni yaadatama. Xiinxaltoonni akka jedhanitti yeroo dhiyootti yuuraaniyeemii meeshaa waraanaa niikuleeraa hojjechuudhaaf dandeessisuu qabaachuu dandeessi jechuun shakkii qaban ifa godhaniiru. Dhaabbanni International Atomic Energy jedhu akka gabaasetti gabbisni yuuraaniyeemii Iraan yeroo kana dhibbantaa 60 irra akka gaheefiyyuu sadarkaa itti aanutti yoo guddifame boombii niikuleeraa 6 oomishuu dandeessi jechuun ifa godheera. Tiraamp akkuma aangootti deebi'anii isaan irratti dhiibbaa cimaa geessisuu kan barbaachisu jechuun ibsee ji'a gurraandhalaa keessa Iraan irra qoqqobbii haaraa akka kaahamuuf biyyoota boba'aa Iraan irraa bitan irratti qoqqobbii akka kaahamu ajaja mallatteesse. Ji'a darbe ammoo Tiraamp gaggeessaa ol aanaa Iraan Ayatollaa Alii Kaaminiidhaaf xalayaa ergee ture. Qabiyyeen xalayichaa Iraan Ameerikaa waliin hin galtu yoo ta'e rakkoo cimaa keessa seenti jechuudhaan akeekkachiisa waliin kan kennamedha. Amma bakka bu'oonni biyyoota lamaanii dhimma torbaan kanaa oomanitti wal arganii kallattiidhaan dhimmoota tokko irratti mari'achuudhaaf akka jiran mirkanaa'eera. Marichi hin milkaa'u yoo ta'e Iraan rakkoo hamaa keessa seenti jechuun Doonaald Tiraamp wiixatti darbe akeekkachiisa waliin jalqabeera. Namoonni siyaasaa tokko akka jedhanitti garuu Teheraan Ameerikaa waliin waliigaltee qoqqobbii irra akka kaa'uu feeti jechuun dubbateera. Diinagdeen Iraan garmalee miidhameera. Qaala'insi jireenyaa ol ka'ootiin alatti sharafni biyya alaa akkaan guddateera. Iraan yeroo dhihoo as hidhattoonni isheen baha giddu galeessaa keessatti ittiin boontuu fi dhiibbaa ishee agarsiiftu jalaa miidhamaniiru jechuunis dubbateera. Hamaasii fi Hezbollaa lola Israa'el wajjin geggeessaniin garmalee kan miidhaman yommuu ta'u hidhattoonni Huutiis taanaan yeroo dhihoo as Tiraamp irratti fuulleffachuudhaan haleellaa cimaa irratti geggeessaa jira. Michuu Iraan jalqabaa kan ta'e gaggeessaan Sooriyaa Bashar al-Assad aangoo irraa kaafamuun hidhattoonni faallaa Iraan aangoo qabataniiru. Namoonni tokko ammoo Iraan inumaayyuu yeroon itti boombii niikuleeraa oomishuu qabdu amma jechuunis yaada isaanii ni dhiyeessu. Ameerikaa fi Iraan garuu ammayyuu walirraa fagoo jiru. Ameerikaan kan isheen feetu Iraan guutumaan guututti sagantaa gabbisa niikuleeraa akka dhaabduu fi hidhattoota Huutii fi Hezbollaa gargaaruu akka dhaabdudha. Iraan kana fudhachuuf baay'ee itti ulfaatu mala. Iraan gabbisa niikuleeraa addaan kutuu tasumaa akka hin dandeenye waggootaaf ejjennoo jabaa qabattee itti fufteerti.
Dhimmi Iraan kun Ameerikaa qofa osoo hin taane Israa'eliinis ni ilaallata. Israa'el sagantaa gabbisa nukleeraa guutumaan yoo hin dhaabne ta'e haleellaa akka geggeessitu sodaachisaa turteerti. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu akka jedhetti Iraan akkuma Liibiyaa sagantaa gabbisa nukleeraa ishee diigdee turte jechuu qabdi jechuun dubbateera. Gaggeessaa duraanii Liibiyaa kan ture Muhammad Gaadaafiin qoqqobbiin diinagdee akka biyyaatti kaa'amuudhaaf jecha bara 2003tti sagantaa gabbisa nukleeraa eegalee guutumaan diigee ture. Iraan garuu faana Liibiyaa waan hordoftu hin fakkaattu. Mariin US fi Iraan gaggeessuudhaaf jedhan kun milkaa'uu hin danda'u yoo ta'e Doonaald Tiraamp akkuma akeekkachiisaa ture Iraan irratti tarkaanfii waraanaa labsuu mala jechuudhaan sodaan qabu kaahamaatiin jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessaa turre kanan gammaatti dhageeffattaniidhaan waliin waan turtaniif galatooma.